namni wal yaadata gaafa lubbuun haqaaf wareegamte yoomiyyuu dagatamtu dhiiga isaaniitiin bitamne warra dhiiga ofiitiin nu bitee adda maqaa diinni nurraa mulqe maqaa rabbi nuu kennee diinaan dhabne warra nuu deebise ka garaa biyyee keessa jiran haga muraasa takkaatiif isaan haa yaadannu. Enggak, aten. Ummata keenya aanaa kufalee gara bilisummaa Oromoo dhaqqabuuf ummati Oromoo hireessaa bilisa ta'e akka murteeffatuuf imala dheeraa deemnee as geenyeerra bu'aa bayii hedduu keessa dabarree as geenyeerra. Imala deemnee as geenye kana keessatti ilmaan keenya qaqqaalii hedduu dabarsinee kenneerra. Qaama itti hir'anneerraa, itti hidhamneerraa, itti salphanneerra, hiyyoomneerraa qe'ee keenyarraa buqqaaneerra. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo jaallan qaqqaaliin irra wareegaman bakkaan ga'uuf baatii ja'atu fuuldura keenya jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo baatii ja'a booda bilisummaa dhalti. Guyyaa sana dhaqqabuuf ammallee imala jajjabduun nuuf fuuldura jira. Guyyaa hawwiidhaan eeggannu sana guyyaa baroota dheeraadhaaf argamsiisuu wareegamni hedduun itti kaffalame sana nu jalaa maseensuuf of booda nu deebisanii akeeka abbootii isaanii bakkaan gahachuuf humnooti hedduun shira cubbuu nurratti karoorfatanii jiran. Shiroota kana hunda kukkunnee gufuulee isaan karaa bilisummaa Oromoo dura dhaabuu jira sana of duraa buqqifnee boolla isaan karaa keenya duratti qoqqotuu jiran hunda irratti riqicha ijaarree dhagaa isaan karaa keenya irratti darbuuf tattaaffii godhan hunda funaannee ittiin mana ijaaruudhaan akeeka keenya bakkaan gahuuf yeroo murteessituu keessa jirra. Yeroo murteessituun kun akka sabaatti akka biyyaatti dirqama murteessituu nurraa gaafattu qabdi. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyya kanaa bira galmaa'ee jaarmiyaa siyaasaa seera qabeessa ta'ee jira. Jaarmiyaa siyaasaa seera qabeessa ta'uun waa hunda hojjechuuf kan mirga namaa kennuu miti. Boordii filannoo bira hayyama fudhatanii qabsoo karaa nagaa geggeessuuf hayyama argachuun naamusa armaan dura dhageenyeef arginee hin beekne ittiin hojjennee hin beekne nurraa gaafata. Keessatti iyyuu qarreen Oromoo mirga hayyamni boordii filannoo nuu kenne kana dhimma baatanii
adda bilisummaa Oromoo jabeessuuf mirga akka qabdan mirga kana hojiirra oolfachuuf ammoo naamusa jajjabduu eeguu qabdantu isinirraa eegama. Akka kaleessaasan dhagaa darbachuun nama arrabsuun mirga ofii ilaalcha ofii kaayyoo ofii irreedhaan nama biraarratti dhiibuun mirga isin hayyama kanaan qabdanii miti. Mirgi hayyamni addi bilisummaa Oromoo fudhate isiniif kennu karaa nagaatiin adda bilisummaa Oromooti miseensa taatanii deeggaraa taatanii dirqama addi bilisummaa Oromoo isiniif kennu bakkaan ga'uuf bilisa taatanii ijaaramuu danda'udha. Kanarraa kan hafe mirgoota kana naamusaaf sansakkaan ni gaafatuun hojiirra hin oolchinu yoo ta'e carraa fuulduratti abdannee jirru kana of jalaa dhabamsiisuuf illee haalli hamtuun nu eeggachuu danda'a. Kanneen naamusa cabsanii nu cabsisiisan kanneen seera cabsanii nu cabsisiisan nu keessa bobbaasanii mirga nuyi ammaan tana arganne nu kabballeessuuf fedhii guddaan ni jira. Kanaaf carraa amma arganne kana dhimma baanee akeeka adda bilisummaa Oromoo filmaata baatii ja'a booda geggeeffamuun akka mirkaneessinuuf naamusa akka sibiilaa jabaatu qabsoo seera qabeessa biyya kana biratti fudhatama qabu hojiirra oolfachuun dirqama haalli yeroo nu gaafatudha. Kana hin eeggannu yoo ta'e ofii keenyaan carraa amma argame kana ofir kabballeessuuf deemnaa. Carraa ofir kabballeessu kanaan balaa nu mudatuuf deemuuf kan itti gaafatamu eenyullee osoo hin taane nu ta'a jechuudha. Gama biraatiin adda bilisummaa Oromoo hiriira bahanii walgahii bahanii deeggaruu qofti dhaaba kana hin milkeessu akeeka jaallanii bakkaan hin ga'u. Akeeka jaallanii bakkaan ga'uuf murteessaan filannoo fuuldura keenya jiru irratti hedduminaan argamnee sagalee keenya adda bilisummaa Oromootiif darbuudha. Sagalee keenya adda bilisummaa Oromootiif darbinee akeeka sana milkeessuuf ammoo hundi keenya kan waraqaa eenyummaa gandaa hin qabne shaffeessaan daddaffiin waraqaa eenyummaa gandaa baafannee guyyaa itti boordiin filannoo waraqaa filannoo nuu kennuuf deemu sanaaf of qopheessuu qabna. Armaan booda hiree fuuldura keenya jiru carraa fuuldura keenya jiru filannoo irraa hirmaannee quba keenyaan hin mirkaneessinu yoo ta'e balaan nu fuuldura jirtu balaa jajjabduu balaa akka Oromoof Oromiyaatti jiraachuudhaaf gaaffii jala nu galchitu taati jechuudha. Keessattiyyuu imaanaan jaallan wareegamanii qabsoo kan asiin ga'anii imaanaan jaallan wareegamanii adda bilisummaa Oromoo asiin ga'anii harka qeerroof qarree Oromoo jirti. Naamusa kana eeggattanii qarreef qeerroon Oromoo baatii ja'a booda filannoo geggeeffamuun akeeka adda bilisummaa Oromoo akka bakkaan geessan imaana jajjabduu isin bira kaayan. Ilmaan keenya waraanaaf poolisa caasaalee adda addaa mootummaa kana keessa jiran adeemsi dimookiraasii ummati Oromoo qabatee jiru kun karaan qabsoo karaa nagaa ummati Oromoo qabatee jiru kun akka milkaa'uuf ummata Oromoo cina dhaabbachuu qaban. Kalee mirgi ummata Oromoo akka hin kabajamneef ummati Oromoo karaa nagaatiin akeeka isaa bakkaan akka hin gahanneef qaamoti kun ummata Oromootiif gufuu guddaa ta'anii hojjechaa turan. Waliigala haala Oromiyaa keessaarra jiru yoo ilaalle caasaalee kana keessatti jijjiirama abdachiisaa arguu jirra. Jijjiirama abdachiisaa caasaalee kana keessatti argamaa jiran caasaaleen kun itti fufanii akka jajjabeessan dhaamaa fi
jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo dorgommii kana keessa jiran hunda walqixa tajaajiluudhaan qaama galaana dimokiraasii kana akka isaan ta'an yaamicha godhaaf. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo tokkoomuu qaban ummati Oromoo tokkummaa isaanii gaafachuu jira. Ummati Oromoo tokkummaa isaanii gaafachuu jira ogguu jennu wal bira taa'anii suuraa kaanii Facebookiidhaaf TV irraan facaasuu miti. Tokkummaa ummati Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa gaafachaa jiru gaaddisa tokko, gamtaa yookaan agoobara tokko, akeeka tokko, caasaa tokko, hooggana tokkoon akka nutti as bahanidha. Dhumarratti waajjirri adda bilisummaa Oromoo nu saaquuf deemnu kun bakka irraa hojiin adda bilisummaa Oromoo ka'aanaa kofalee karoorfamuuf qindaa'udha. Waajjira kana banuuf addi bilisummaa Oromoo jaallan as jiran waan takkaan illee gargaara. Isintu waajjira kana banatee fayyaa ta'a ulfaadha jechaa waajjirri kun itti fufee karoora adda bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti akka bakkaan ga'uuf dandeettii qabdan hundaan akka bira dhaabbattan yaamicha kee jajjabdu har'aati. Hojiin adda bilisummaa Oromoo aanaa kanaa waajjira kana keessatti murtaawee waajjira kana keessatti karoorfamee jaallan asirraa wal bobbaasanii hojiirra oolchuu jechuu. Kun dandeettii guddaa barbaada. Kun humna guddaa barbaada. Jaallan waajjira kana keessa hojjetanii hojii dhaabaa bakkaan ga'uuf sosso'aniif gargaarsa guddaa akkasiin gootaniif shakkii guddaa hin qabu. Obsaan waan caqastaniif fayyaa ta'a ulfaadhaa. Injifannoon uummata bal'aaf. Galatooma kabajamtoota keessummoota adda bilisummaa Oromootii fi hayyootaaf manguddoo kennaaf qeerroof qeerritti kenna dargaggeessa kenna hundumaaf guyyaa addaatiini guyyaa gammachuu guyyaa alaabaan adda bilisummaa Oromoo kuffisuuf yaalan maqaa gootota Oromootiin uduun kubni dhagayanii ol qabanii mimmirfamanii guyyaa kanaan baga Rabbiin isinillee ga'ee nullee adda ittiin ga'ee ijaan argine isiniin jedha. Asumarrattaan seeti haasawni godhullee hedduu na dinqallee hedduu na hudhallee dhiifama na godhaatiin garuu an obboleessa Useen Jimaa jedhani ana inni hangafa kiyya ani isarratti dhaladha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti umrii isaa guutuu oduu qabsaayu bosona Baalee kana keessatti reeffa isaa allaattiin nyaattee wareegamee achitti hafe. Inni hin hafne garuu qabsoon inni itti wareegame suni adda ka'ee dhaabatee inni lubbuun ni jira jechuudha. Nutu warri du'aan nu'u jechuudha addarraa fuunee amma armaan booda eessaan geenna ka jennu warri du'aan nu'u malee inni ni jira jechuudha. Kana beekuu qabdan duuti nama wanti ajjeesaniif kaayyoo san irraa akka rifatuuf kaayyoo san irraa akka maquuf kaayyoo san irraa akka of duubatti deebi'uuf ummata kofalee duuti qabsoo irraa of duuba nu deebifte way of duuba deebina alaabaa adda fuunee harkaan gayanne kana harkaan fuudhanii addas akka of heddan ammas akka of heddan hattuun yartuun gantuun nu keessa jirti ammas sa'aatii kana yeroo kanatti nu keessa jiran of eegaa dhugamaan of eegaa gabrummaa yeroo mana nutti hin deebitu boo'ichi yeroo mana nutti hin deebi'u duuti yeroo mana nutti hin deebitu kana ka ofirraa kuffisu eenyu inni naaf jabaadha gadi ilaala fageessaa gadi ilaala ammas diinni nutti jira karaa biraatiin nutti jira eenyuun bitan anuma qabani abbaa gadaa kenna ati kallacha jedhanii anuma qabani ati imaama biyyaati sheeka kenna guddaa amii jedhanii kabiraatiin nutti hin dhufani diinni biraa nutti dhufa seeta isin anuma keessa jira anuma keessa isin dhiiga anuma keessaan dhiiga keessan dhuga diinni kenna dhuga amma achi kanaaf of eegaa diina jala obbaraaraa
diina jala ofaa baraarru abbootii keenya qabsaanii nutti darbanii obboleessi keenya qabsaa'ee du'ee nutti darbee nu irraa fuune amma irra geenna nu harkatti qabsoon tun du'uun nu uufafa nu harkatti du'uun ammaa nu bitanii qabsoon nu harkatti hin kuftu nu harkatti hin duutu adhaan geenne irra duune adhaan geenne obboleessi kiyya ka bosonatti goree gamellee bara 93 irraa yuunivarsiitii Addis Ababa Arar kiiloo irraa barana eebbifamu jennu bobba'ee lixee eega bobba'ee lixee bosona Baalee seenee bosona Baalee keessatti bara 96 torba hanga 8 dusanii wareegame jedhanii odeeffannoon nu ga'e reeffa isaallee arganne awwaala isaallee awwaalanne obbo Gammuu Buttaafaa waliin obbo Bariisoo Jaataafaa waliin qabsaa'onni kun hundi isaaniitu awwaala isaan arganne awwaalli isaanii garuu alaabaa kana qofa kan nu kennan awwaalli isaanii garuu alaabaa kanaaf kaayyoo kana qofa wanni irraa fudhanne alaabaaf kaayyoo kana qofa irraa fudhannee fuuldura deemu jirra jannata rabbi isaanii qananiisu warra nu afoo deemu rabbi jahaa jaamsu ka dhaabatee nu yaadu achi muka haa ta'u ka ciisee nu yaadu reeffa haa ta'u injifannoon ummata Oromootiif ni bilisoomna. Qeerroo qarree Oromiyaa keessaa magaalaa Kofalee keessatti argamtanii galanni rabbii keenya haa ga'u. Galanni rabbii keenya haa ga'u jedha. Sababni an jedhuuf maalidha? Armaan dura sirna wayyaaneen biyya dhiitaa qeerroo dhiitaa qarree dhiitaa jaarsaa jaartii keenya dhiitaa turte keessatti moobaayila kiisii keenya keessa kaayawannee deemuun sadarkaa itti ulfaataa ta'e keessaa rabbi nu baase. Sadarkaa itti ulfaataa ta'e keessaa rabbi nu baase. Sababni miimoorii keenya moobaayila keenya keessa qabannee deemuu ittiin dadhabnee fi alaabaan adda bilisummaa Oromoo moobaayila keenya yookaan miimoorii keenya keessatti argama waan ta'eef akka inni achi keessatti hin argamne itti wareegamaa dhiitamaa irra du'aa turree jirra. Alaabaa miimoorii keenya keessatti qabannee biyya keessa dhalanne keessatti ittiin deemuu dadhabne rabbi har'a ol baasee magaalaa guutuu Kofalee keessattii fi Oromiyaa guututti addunyaa guututti rabbi ol nu baasee galanni rabbii keenya haa ga'u alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanatti aansee sa'aatiin hin jiru gabaabseetuma kallattimaan ani maatii wareegamtootaati abbaa kiyyatu narraa wareegame. Sababni inni wareegameef ani adda bilisummaa Oromoo kana deeggaraa hordofaa isaati. Ilmi kan kee abaawoodha jedhanii as fidi ilma kan kee abaawoo bosona keettee huura keettee qallabdu san fidi jedhanii abbaa kiyya jaldee qaanqessoo hin beettanii hundi keessanuu mana hidhaatitti ol darbatanii garaa isaanii keessa dhiitanii uumaa isaanii dhiitanii obsa qabaniif obsanii fidi ilma kan kee jedhanii ilmaan ta'e hunda fidi ilmaan ta'e obboleeyyan ta'e hunda abaawoodha jedhanii hin jiran gandi keenya guututu beeka as jiran kun hundi isaanii ilmaan tante hunda abaawoo fidi jedhanii an ilmaan tiya daabboo miti yoon ajjeeftan na ajjeessa ilmaan tiya mirga ofiitiif falmatte dhugaa dubbatte an ilma kiyya daabboo ittiin gurguradhu ana waan gootan na godhaa malee jennaan sadafiidhaan caammaadhaan dhiitanii abbaa kiyya garaa keessa akka mana hidhaasanii baasaniin jaarsi gandaa wal waamanii wal ta'anii nama kana lubbuu nama kanaa hin baraarra jedhanii mana gandaa akka tasaa naannawa keenya turee jira falmiin diddaa gabrummaa yeroo qeerroon ganda guutuu keessa fiigee mana buufata wayyaanee guutuu biyya keenyaa keessa ka jiru yeroo barbadeessan sanitti akka tasaa naannawa keenya jira buufanni wayyaanee sun sababa inni diigameef mana isaanii san as fuudhanii qabiyyee qabeenya keenya guutuu irratti ijaarratan mana keenya qorqorroo luukii 42 nurraa diiganii abbaa kiyya asif fidanii hidha galchanii diigi mana kan kee diiguu qabaatta mana ijaarte san lafti ta'a wayyaaneeti malee teetii miti jedhanii abbaa kiyya humnaan dirqamaan mallatteessisanii mana keenya ka ijaarannee keessa jiraannu lubbuuf sodaaf abbaan kiyya akka hin duuneef ummanni gandaa jaarsi caatimannaa jangallaa yaa'ee dhufe mallatteessisanii mana keenya nurraa diiganii ka ofii ijaaratanii ammallee dhaxxanii ilaaluu hin dandeettan ammas addi bilisummaa Oromoo miidiyaan kun kallattimaa dhaxxanii waan san waan ija keessaniin argitan gocha suukanneessa biyya dhalannetti ganda dhalanni keessatti jiraachuu dadhabnee bayaagala nutti cufanii akkanatti jiraataa jira sababni isaa maal waan
adda bilisummaa Oromoo deeggarreef qofa. Waan Oromoo taaneef qofa malee karra namaan hanne, hoolaa namaan hanne, farda namaan hanne hojiin nurratti raawwatameeru baay'eedha. Kanaaf kun wamaa miti. Kun wamaa miti qabeenya. Wanni guddaan hojiin guddaan jaallanteen adda bilisummaa Oromoo keessatti bosona garagaraa gammoojjii garagaraa keessatti wareegaman galanni isaaniif haa ta'u jedha. Dhiiga isaanii rabbi lafan balleessini ummanni Oromoo gumaa baafata malee mallaqa nyaatee sobamee bira hin dabru ammallee hin bilisoomne warri bilisoomne irra jettanii yaaddan bilisummaa cilaanqila ijaan argine malee alaabaa keenya ijaan argine malee waan bilisoomne irra jenne yaannu hin qabnu jedhee amanaan akka kiyyatti. Kanaaf qeerroo qarree wanni isin ibsuu barbaadu ammallee shirri wayyaanee ilmi wayyaanee dhalchite ilmi wayyaanee dhalche nu keessa jira ammallee nu keessa jira jaalatanii jibbitanii beettanii wallaaltanii ana yoo barbaachisaa ta'e galgala hardhaan haa fannisanii warri nama fannisuu beeku warri nama ajjeesuu beeku warri shira xaxuu beeku amma sa'aatii ammaa kana sirruutti haa ajjeesanii sababni maal waan Oromoo ta'eef jaalatanii jibbitanii nu dhaadataran jaalatanii jibbitanii ilma mallasii ta'uu hin dagatinaa jedhaaran quba qabaadhaa kan eenyu ilmi mallasii muummicha ministeeraa ta'ee kan bulchaaru ilma mallasiiti Oromoo matee nakamanu nu bulchaa nu hoogganaa nu deeggaraa ifan nu baasaa gabrummaa jalaa nu sochoosanu jenne lubbuu itti wareennee karaa itti cufnee wayyaanee biyyaa baafnee situ nuu mala achi nuu taa'e jennetu jaalatanii jibbitanii aan ilma mallasiiti jedhaar የምርጫ ጉዳይ አያሳስባችሁ ጀዳር ማል በርባዴት ኤኑም በርባዴት ኑ ገብሮምሱ በርባዴት ስርኒ ገብሮም ፈታን ዲክታተሪ ጉዳን ከሃንጋማ ምልልክ ዱራ ካሴ ሃንጋማቲቲ ቢየኬን ረቲ ጉቱ ኢትዮጵያ ረቲ ኢጃራሜን ቤነ ከራወተሜን ቤነ አከራወተሙፍ ተው ቤኩ ቀባተን ቄሮፍ ቀሬን ኦፒዲዮ ኦዲፒ ብልጽግና እስኒ ሂማ ዳጌፈዳ ዋሂሙፊ ብልጽግና ዋሂሙ ሃየ ዮ አዝራተንሌ ዳጌፈዳ ዋን ሁጀን እስኒ ሁን ቤተኒ ገልገላ ዋን ቶልቺተኒ mallaqa qopheessitanii ilmaan Oromoo ittiin sobuuf ijaarattanii uf jalaan deemtan Awurooppaa irraa guurtanii Ameerikaa irraa guurtanii Chaayinaa irraa guurtanii ilmaan Oromoo ittiin sobuuf deemtan kama ilmaan Oromooti ima nyaanna as fidaanutti ammoo garaa keessan hin qabne. Jaarsa biyyaa dhageeffadhu isa barri siin galle. isa barri siin galle ol si waamanii jaarsa nagayaa jedhanii bishaan haayilaandii birrii kudhanii afoo si kaayanii qeerroo si gurgurachiisan. Abbootii amantaa dhageeffadhu. Abbootii amantaa dhageeffadhu. Abbootii amantaa dhageeffadhu. Abbootii amantaa dhageeffadhu. Koofiyyaa mataarraa qabdaa dhageeffadhu. Imaamaa mataarraa qabdaa dhageeffadhu. Quraana onnee keessaa qabdaa dhageeffadhu. Hadiisa rasuulaa onnee keessaa qabdaa dhageeffadhu. Quraanni rabbii saba kee gurguradhu hin jedhu. Hadiisni rasuulaa saba kee gurguradhu hin jedhu. Mallaqaan sobamtee sillee haayilaandii qoffee afoo si kaayanii ati abbaa amantaati. Ati abbaa amantaa gaggeessu siyaasa keessa seenuun qabdu jedhanii wayyaaneen armaan dura poolotikaadhaaf jecha abbootii amantaa ofirraa qabaa turaniiran. Sababni isaa maali beektu? Isinii himuu. Sababni isaa abbootiin amantaa warri quraana rabbii beekan warri hadiisa rasuulaa beekan dandeettii gayaa akka qaban beekan. Sammuu gayaa akka qaban beekan. Sammuu gayaa qaban kanaan yoo nutti as dhiyaatan nu buqisan jechotti waan amanuuf diinnin warroota abbootii amantaa ati amantaa gaggeessu malee siyaasa keessa seenuu ga'ee hin qabdu hin seenini ati amantii ta'e qofa gaggeeffadhu jedhaniin yoo poolitikaa keessa yoo seenan isa kuffisan waan beekaniif akkasitti amanan. Asumatti isinirraa gabaabsaa galatoomaa.
qoricha nyaattus beekna qoricha galtus beekna of tuultuu bakkaan geenya hinafu gadaan keenya dubbii garaa bulfadhu dhiyaattee ta danda'i hin sosobiin sagalee sabaa ta'i waan arganne qabanne kan namne barbaadanna wabii waliif dhaabbanne duratti tarkaanfanna finfinneen faloo dhabdee nuti keessaa dhiibamne akka biyya abbaan qabne karaa deemaan saamamne araddaa tufaamuna qee doorii doddoto qee jamoo dabalee qee abeebee tufaa qee shubbuu ejersaa qee axalee jaatanii qee warra abbaa gadaa tafkii tarchaaftanii maqaa keenya ganamaa kan biraa moggaaftanii sirraayyaane alanaa kanaafuu foolattanii osoo akka garaa kiyyaa gootota Oromoon galchaa gara soodhokiin galchaa baalchaasaa footaan galchaa abishee garbaan galchaa hayilee fidaan galchaa jaarraa abbaa gadaan galchaa ilimoo qilxuun galchaa magarsaa bariin galchaa Huseen Buneessaan galchaa yaa ijoollee waloof galchaa yaa qeerroo waloof galchaa manguddoo waloof galchaa Oromoo waloof galchaa eenyutu eenyu gadi jabaa waaqa tokkicha itti marsii qabi. Malaan kabida fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe hin callinnu qomootti himadhu har'a cubbuu sana qeerroonni ta'e cufe malaan kabida fi mari'adhu yoo dubbiin akka duraatti ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu itti cinnee finne gamtaa kee eeggadhu waggaa dhibba gowwaan nuti iyyee diina naasinne hin ciisiin beekadhu qabii adawii nyaachisi biyyee. Dhaloota dhaalchisi gadaa maddatumaa seeraa of ta'ii kan kee himadhu haaji gudeen sirna badaa dinne nu miidheeraa yeroon amma karaa filadhu guyyaa darbuu nafne maqaan dabarree maa baata deebisi dhugaa miliqxee keenyatti hacuucamne silaa ati ormaam laata waliin furanna waan nu dhibdee Abubakar Musaa mucaa qabsoo keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusaa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise akka leenjisoo dhiigaa harka kennuu mormine lollee agarsiifne har'as foo waliif dhiigaa diina ulaa dhorkine gamtaa wal barsiifne.
Malanka bidafi mariadu Udubina kadurati te dufe Inchalinu komoti himadu Arajubu sana kironi te jufe Malanka bidafi mariadu Udubina kadurati te dufe Nisardina lamiti yadu Bara asasani owachu fintolu Olka watan olka tamfudatu Ati karabani nibegna koluf lolo Inyara mulami walhubatu Abubakar Musa Bocha barru Kenya karanu qabsise Jalala walif kusa Galma malangenya gara yom nuchise Hinturu irrangenye Jala jala kabana wanta nuar kabate Yerona mata ubegne Laga walche sifana yo chimne dupintate Mala bafata Irangenye Ofiratin bajini owado hire kabda Irangenye Boda nutilali nekilete kufte jabda Irangenye 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 Iko dir manat abe rugankos ifate bahu iyedat abe adunya na findir matu dugukan Fumati utura watu Kehinko Diga me hafe Ilmorma Sida jarate Odanko kufe Kalate Ruganin titu Falmiko Galmanaga Karate naftu Nyate modu geti tola Namni biya safamatu Busa dabarsekena Jirachun iti mundatu Yesi gara kutate Bishara futu gabisa Oromo ya walinkahe Adawe hingudansisa Tiki manati yodufte Ulaga malinchalisu Jaborsa lefakawane Afanga lufindu bisu Nyate modu geti tola Namni biya safamatu Busa dabarsekena Kananini sanawatu Ano liftana goye nyuti ramfata Igna boti kenya guma safiyata Kararati lupi Digni baratota Oromo mafaya nagana mafawa
gammachuun itti mul'atu hiyyeessi garaa kutatee bishaan raafuutu gabbisa Oromoo yoo waliin kahee adawwee hin godaansisa xiqqimmaa natti yoo dhuftee ulaagaa maalin callisu jaboorsaa lafa kaawwanee afaan gaaluuf hin dubbisu nyaate moo dhugeetti tola namni biyya saafalmatu buusaa dabarse kennaa qananiin isa nawwatu. Harcaatu nartanyaaf maxxanne tukufaa tokkummaan Oromoo jabaatitti fufa yeroo na jira fuuldurri nuuf ifa. Harcaatu nartanyaaf maxxanne tukufaa tokkummaan Oromoo jabaatitti fufa yeroo na jira fuuldurri nuuf ifa. Oromoo lammii koo mudhii waa baay'ee tofa. Annooleef jalangoo eenyuutu raanfata dhigna abbootii keenya gumaa safiyyata karaa irratti goge dhiigni barattoota. Oromoo lammii koo yoom kan obaafata. Oromummaa fayyaa nagaa namaaf waaqee nama deemee hin falma kogowwaa dhangaa satifata nyaaphaa ofirraa dhoowwa. Oromoo lammii koo fidii biyya keef dawwa.